ምንም አትንጫጫውም እንዴ? አንተ አላበዛኸውም እንዴ? ከቺ በላይ በዛዋል። አንሳችሁ ምንድን ነው ያስጮሽ? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتني خبجم توتا بجلة توتا إندينا جو سلام ناچو وي الله چو متنا زاري استايلون كيرنا متنا استايل تكيرال زاري استايلو تكيرال እውነቴ ነው የምላችሁ ስታይሉ ተቀይሯል። ትናንትና ውሃ የደፋችሁ ብድሩ ዛሬ በተራ ቡቡዬ መልሷል ማለት ነው። ግን ወገቤ ያመመኝ ብርድ ነው ውሃው የደፋችኝ ያለ ነው። ዛሬ ደግሞ ስታይሉን ቀየሩና መጡ። እንዴት ሀይሜ ደነገጠች ብታያችሁ። ጉድ ነው። እሱ አልጋ ላይ ተኝቶ እሷ ደግሞ ሰውነቱን ሻወር የወሰደች ነው። ከሻወር ከወጣ ቢስሚላ አለች። እዚህ ምን ትሰራለህ እንት ያለች። ከባድ ነው። ከባድ ዱጋ ረቢ እንጀት ሽንት ቤት ትይዝ ምን ውስጥ ነው ልብስ ስጠኝ ልብስ ወያ ኮና ከኒ ጀቻ ጅርቲ አማ ሶዳቴ ፊደ ሽንት ቤት ይገልጤ ቆለፈቴ ምስኪን ይወላ ያስደነገጣል ነገሩ። ምን ይደረጋል? ፖፖ ምን ትሰራለህ እንት አልጋ ላይ? ነይ ፖፖ ልጅቱ ፈራች። dhugaa rabbiin sodaatte wallahi ሽንት ቤት keessa gisee baatu jechuudha. Burkeen algaarra galee jira jechuudha. Kaameraa isaa uskatee jechuudha. Isheen amma quban qabdu gola ishee keessa seenuu burkeen akkuma eedanna na guddee ukkubanatti horteetti jedhe nan dhiisisanis taraako. ሽንት ቤት gisee barri banatte baatus algaarra jira. Bismillah አለች። እዚህ ምን ትሰራለህ ማለት ጀተደናቲ ጀተ ረፉን ደንደው ጀና እንደንደሳ ጀተ ቁላ ኮንጅራ ጀተ ባይቲ ወያን ፈዳ ጀና ኮት ፈዱ ጀተ ፊዴ ወኒ ቀቡ ደጉ ሽንት ቤት ይገልተ ፎቶ ኮና ከኒ ፎቶ ኮኑ ፈደ ባጀተ ኮት ነዋቱ ኩሲንጎ ኤስ ጅሮ ፈዲ ከጀደ ተበርባዱ በሪ በነተ ፈተባ ኡፈቹ ጀቹዳ አቹማራን ፎጣ ኩማ ፈተን asiifachiin galata ajira dhugaa rabbi in sodaachisa yasfara dhuguma sodaatti wallahi laazim nama sodaachisa yaa rabbi maan nagachuufi jetteen akeen soofarra rafa jetti akeen soofarra rafa asrafta sayun niknikin jettu ejaa jir አትፍሪ አይዞሽ አይገለጥ እዚህ ጸባይሽ እዚህ በያክሽ አትነሽ ዘን አብረን ከፈለግሽ ታይ ካልፈለግሽ አትይ። እኔ ግን ተኛለች ምንድነው አዛክሽ ምንድነው wallahi dhuguma sodaatti jirti jechuudha. Akka baatiin argiteen eddee jirtu wallaalte kiwwachuu nama ka kiwwachuu kiiloo lama numa qannasti kiiloo lama numa qannasti haymiyye አይዞሽ የትናንትና ብድር ነው የመለስ ብሩኬ ዛሬ ምንም የለም። يا ربي يا الله يا ربي سداجزا بروكين اللي ناجي بديتي يجي فولك أيارتي يجي يوات دبتو يجي كيسالات يا ربي سداتي دوتي والله لازم ما نقول شوفي ما الفوت أسيتي ما اللي بقوله قلتي جتي أنا سر فاجئ أمن ثلاثين سنة ترجعتي نجيك إيستمول إيستو جنان إيش لما فان دبت وجدت سودا قد
Lammaffaan dubbadhu isheetuyyuu akka na dhiisuu dide isheetu na biraa hafuu dide kan isheen jechaa jirtu malee ana miti jechaa jirti. Lammaffaa natti kaaste lammaffaa natti dubbatte jennaan jecha ishiin dubbadhu wette bakka asin bulu shinti beetii rafalla shinti beetii bulu shinti beetii bulamaa rakkinan qabatte ishi jette shinti beetii keessa bulu shinti beetii keessa bulu sodaatti shinti beetii keessa bulu dhugaa rabbi ishi jette kanachi immoo soofaarra ciisa saaloonni ba'ee jette hin ta'u burukee asuma bultay waan gochuu fati waan gochuu miteeti. Miskiina wallahi laazim. Ay buruke maa cannaxamati galgalaan ay atillee sagalee isaa aarte dirama kaleessa sitti hojjette ishee atillee ishee biddirii deebisachaa jirta halkan kanaafi garuu dhugaa dubbachuu fi araarri hin jiru jedhee nyaata yoo waliin nyaannuyyuu walil diimaa jechuun wal galammaxaa nyaata nyaanna jedhee wallaahi afaan gaarii walitti dubbachuun hin jiru jedhee inuma daffitii malee waa tokko bakka nagaa buusuuf hin jiru jedhe kun akkuma kana akkuma argitan kana jedhe inuma wal nyaanna malee takkee afaan gaarii walitti hin dubbannu nagaa walii buusaa hin jiru inuma daffitii inuma aartii dhageessu jechaa jira. Jaalattiiti burukee jaalala burukee fiqir no burukee addaamta himte dammu fiqiriidha kana godhaa jiru si jaalattiiti malee si jibbitiitii bariin kasin taatu jaalala bari dandayi maleeti dandayi bubbu azzok dandayi nistaime maan argitu kaleessa gizee bishaan akka kanas tingalaasoo kana sirbitiin bari maaliif bakka waan garaa ishee jiru aarii bishaanichaan aarii baatee oddateef sirbitii jechuudha. Har'amooti mashee xiiqii qabattee amma isheen sirrafistu edena kanallee qoyyoo isheen viidiyoo biraatiin hin dhuftu ta'e hime maal jette jedhaa qoy eda waa biraa istaayilii jijjirtee dhufti ammallee burukeetiin ammallee niistu isheen qiimii baafachuu raftee bultoo hime burukee ammatti kana goote miti qoyin argite isheen ammallee laliitii geessee siraffisu yoo isheen sin dhowwine ማለት ነው ስነ ስርዓት እሺ የምትሆን እሺ ስነ ስርዓት አሁን በዚህ ነው ማስተናገድሽ። የዛችን ሴትዮ ቴክስት እየሰማሽ አትነስልሽ። ቀን በቀን ሙሉ ምትነዘንልሽ መጥቼ እንድተኛ ትፈልጋለህ? እሺ አንዴ ልቀቀኝ። እውነት የትም አልሄድም። አንዴ እሺ እንትን ላስተካክለው በእግዚአብሔር ስሚኝ ፌረፎ ገርባደምት ዘጅኒ አማርካ በው ሽንት ቤት ይገል ለማቀማመጥ ይሁን ጉዴ ፈላ ያማህ እንዳንተ እሺ ወሬን አስጨርሽ እሺ ስሚኛለሽ ምስኪን ወላሂ አይ ምስኪን ወላሂ አይዞሽ አይንዬ ምስኪን ወላሂ አንቺ ከኔ ጋር መቻል አርፋሽ በሆነ ባልሆነ እንዲህ ቁጭቅ ታደርጊኛለሽ። አርፈሽ ስነ ስርዓት አይኖርሽም። አላውቅም ነው አንትራን ምን ያስደፋሻል? በቃ እሺ ይቅርታ ወላሂ ዱጉማ ሰዳቴ ጅርቲ ወላሂ ይቅርታ ጀቴ ለመፋስ ሞ ወይሽ ስቲን ካሱ የቴ ለመፋስ ሞ ከናፍ እንጂ ቀሞቴ አይ ወላሂ ሶዳ ሰከቢ ከሰዱ ጋር ረቢ ዋኒ ሼቀው ዘዴት ወላሂ nama sodaachise iji kee na sodaachise jette wallahi laazim iji kee ilaaluun na sodaachise maal taatetti nagaa qabdaa ofii na sodaachistu hin tateef biraa deemuu qaba jette dhugaa rabbi ay miskiina wallahi laazim amma namoonni garagarii itti akkasitti ilaalu kanaan dura waan isaan gininyatiifaa qaban siyaa namni gizee akkas ilaalu garuu dhugaa rabbi baay'ee tokko haala burukee keessaan namatti tolu wallahi laazim dhiira ammaa kana keessatti kana kabajaa ishee eege tokkoffaa akka isheen rakkin tokko ishee muudanne ishee eega gizee Dubaayii fidee tokkoffaa yaadattoote bakka tokko bulanii beektu miti egaa uummata miidiyaa kanarra waan namaan jedhu akka ishee waa isheen dhiira wajjiniin isa wajjiniin
buddee tokko jirtu wajjiniin akkas taatu akkasitti haasaa turanii jechuudha. Inni viidiyoolee halkan waraabee kanaan dura sababa sanaatti gizee tokko asitti Dubaayii kana keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu kun akkuma argitanii dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhibu kabaja walii eeganii gizee qaba hundumtuu jedhanii akka duraa walii galanitti akkasitti ta'anii wal eeguun jara baay'ee tokko nama gammachiisa. Dhugaa rabbii sa'aatii kanatti dhiira akkasiin argitanii dhugaa dubbachuuf wallaahi laazim dhiira akkasiin argitanii akkuma waliin duraa walitti dhufanii walii galanii sanatti karoora qabu mitiira karoora keenya godhannee walitti dabalamnaadhaan isaanii wal eegaa jiranii baay'ee tokko namatti tola. Akka kana bareedaadha dhugaa rabbii. Boru jireenya koo balleessitee illee hin qabu yoo rabbii waliin taasisne yoo deeman illee jechuudha. Rabbi isaan hin deebsisi wal bira walumaan ilmaanaa waran jenna. Dhugaa rabbiiti baay'ee tokko namatti tola. Waan jarri hojjetanii egaa taraasa innillee deebisataa jira biddirii isaa jechuudha. Egaa kolfaan dhukkube lapheen wallaahi. Kottu rafeenna sodaatte dhugaa seete sodaatte dhugaa rabbii miskiina wallah ayya harkillee hollate arrabnillee tabattabe naasuu keessa danga darbite miskiin kottu bayii jedhamu giddubaa kottu bayii kottu akkas goyi giddubaa jedha dhugaa gizee dubbatu jechi dubbii isaa irratti gizee laattu nama sodaachisa dhugaa dubbachuufi. Haasaa masaalaalte sodaatte waan goota ati waan gochuu bi'aan isheen jettu asiitiin ka'u asiin bulaa tokko xisin jeen kottu rafina wajjiniin jechaa jiru ishee nagadhiisitti duras takkaakkaladha jetti jalaa mallaxuuf isheen wayii shintibeetii galtee qollofachuufidha. Shintibeetiin bula jetteetti sinuma shintibeetii keessan bulaa wayiin masaa'iloonii jechaa jirti jala hamallaxuuf jetteetti akkas sossoobataa jirti. Ati kaameraan argina michoo kaameraan daqqanamee jira fuuldura kee. Aizosh. Ija babaaste wallaa washitti beeti keessa baatu. Naasuutiin mitira meeqa fuudhamteetti lafarraati. Wayya taraa walii ciisanii bulan jarri kun yaa rabbi yaa Allah. Akkasuma istaaliin nuti jira nuuf fidaa kotta nuunillee viidiyoo kaleessaa keessatti baay'ee sammuu ofii baaressa dhugaa rabbi tazanaanna'e baay'ee tokkotti tazanaanna'e no. Akkasuma waan nama tazanaannessitu nuuf fidaa nu gadhiisa galatoomaa dhugaa rabbi waan nama kofashiistu. Way gudee galatooma dhugaa rabbi simbichaa miti bara nam baay'eetti iyyuu viidiyoo sanatti dhugaa rabbitti akka kanaan walii gadi oofaa jira. Viidiyoon koo kana fakkaatti na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedhu hundi keessa.